Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalala Oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti sanaa qaqqabu kan jedhu qopheessaan qophii kana ana Habtaamuu Lamuuti. Yoo iyyaa nageenyi badhaadhaa isiniin jenneerra. Egaa torban darbee sagantaa gaafan xumuru Waaqayyoon torban dhufu kanaa torban nagaa, torban gammachuu, torban badhaadhinaa, torban gurri keenya hagatti dhaga'u nu kan godhu jedheen ture. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyo waan baay'ee nu dhageessisaa jira. Salphina gurguddaa mootummaa Itoophiyaa wayyaanee ragaa jiru hedduudha. Niizerlaandi keessatti waan godhame, biyya keessatti waan godhame, poolisoota seeraa kan du'aa jirtu, salphina waa hedduu xiyyaaraaf dhokkeedhaan waan baay'ee dhagaa jirra. Waaqayyoof galanna ta'u. Salphinni diina keenya nuuf gammachuudha. Anaaf keessatti iyyuu gammachuu guddaadha. Diinni koo salphachuun kan akkasuma gammachiisu wanti tokko hin jiru. Uummata Oromoo naannoo Niizerlaanditti argaman cufa keessan galata guddaan isiniif qaba. Horaa bulaan isiniif jechuu barbaada. Yeroo keessan fudhattanii bakka sanatti argatanii diina keessan salphisuun injifannoo gurguddoo galmeessuu keessanitti horaa bulaa. Guyyaa alaabaa Itoophiyaa keessatti kabajama. Ergiidhuma mootummaa wayyaanee dhuftee guyyaa alaabaa kana baay'ee kabajatu. Sababiin isaa uummata naannoo Itoophiyaa, Empire Itoophiyaa keessa jiran cufti isaanii alaabaa mataa isaanii jaallatu. Oromoonis kan isaan jaallata. Warri ollaa keenya fidee hunduma isaanii kanaaf guyyaa alaabaa kana kabajachuudhaa fi mootummaa Itoophiyaatu alaabaa biyya keessa galchuu barbaada. Alaabaa kana galchuudhaa fi egaa gara investara isaaniitti deemu warra as muraatti dhaqanii alaabaa kontinent tokko barbaadna. Horii mana jennaan mana jedhanii walii galanii alaabaan kun ordiriitaa Chaayinaarra. My friend, we need Ethiopian flag and how much do you want the China? We need one full container. Gati walii galan. So we're gonna send you the design. No, don't worry. We know what you look like, Ethiopian flag. There is no problem. We'll make you happy. We'll send it as soon as possible right away. Nigati wali galani horin sunis ergame China ti. China keessas alaabaan kun hojjetamee fe'amee icha galaana gubbaarra Jibuutii irraan seenee Qaaletti dhufe. Qaaletti gaafa jiru lafa Oromoon jiru sana miti. Qaaletti lafa meeshaan jirudha. Achi dhufee hin qubatee gaafa dhaqanii bananii alaabaan jalqaba arganii alaabaan bifa jijjiirratti. Waa atamin dano he nan istiko entuma diddiganii he onegi jaallatee dega. Mindunno he እዛ ቻይና ሀገር ምን ኦነጋለ እንደ እስቲቆ ቱምዚያኒ አላባ ጋፈላለ አላባን ካኖሮሞ ዱዋቴ ቻይኖቲ ቢልቢለን ጋአራኒ ወያኔን አርቴ What are you guys doing? What do you guys do this? What is that? You know what, my friends? This is what Ethiopian flag is supposed to be. Everybody likes this flag. We go to Canada, we go to America, we go to New Zealand, we go to Norway, we go to everywhere. Everybody likes this flag. This is what's supposed to be Ethiopian flag. Alavich demere mega ojisa egale. Maqaa boshaatiin immoo namatti ka'anii hidhaa galchuunis galee. Imoolee abbaa fardaa waraana cabsee yaachana qabdaa. Imoolee abbaa fardaa waraana cabsee yaachana qabdaa. Reewwan baate ibicha leenjisu. Ulee jaanjoon baate ibicha njeesisu. Yaabe fagaraa loota eenyuma summii moota. Abaan shumburguuta yoo dhufe lafaa sibuta. Sangara abbaa daama olitti jalaa galame. Shakkaritti waa dhagahe himni koo dhabame. Haati kan saree raaji ija malee dhalatte. Haati hagantuu haadhi itti si beekaa malatte. Yaa haadha guuta ati haadha guuta kumaati. Ati haadha guuta kumaati. Nuusiif ijaara daangaa kee maaltu tuqaati. Daangaa kee maaltu tuqaati. Yaa haadha guuta yoo dubbiin jedhan dhugaa taate. Yoo dubbiin jedhan dhugaa taate. Yoo dhugaa taate ijoollee dhabbaa gadaa kaate. Qeeroo dhabbaa gadaa kaate. Yaa galanni cunqursu naannahu ayyoo Oromoo sumni sittaatu. Yaa galanni cunqursu naannahu ayyoo Oromoo sumni sittaatu. Ayni sabaa sumni sittaatu. Ayni lammii sumni sittaatu. Ayyoo Oromoo sumni sittaatu. Sagantaa keenya xalayaa barreeffama hedduu nu qaqqabe keessaa xalayaa hedduun jabaadhaa horaa bulaa kan jedhan jiru. Xalayaan tokko immoo isaan keessaas kan
baay'ee keessa kootti natti dhaga'ame imimmaan ija na guutee jira. Imimmaanicha ganama ture wanta ta'eef haxaa'ee hin finne. Kan biraa immoo waa'ee mataa muyyuu kootii kanatu namooti baay'een mataa koo muyyuu kana aariin irraa bite. Ergiin gara utuun mataa rifeensa qabu sana qaanqee shoo jalqabee dhatee mataa narraan namu ture. Amma ergiin qaanqee shoo eegalee baay'een gammada sababiin isaa waan na keessa jiru torbanitti walitti qabadheen guyyaa tokko dhufeen isin irratti dubboodha. Waan itti dhiphadhu dhufeen dubboodha. Macaafni qulqulluu waan isin cinqundumaa waaqayyoo irratti gataadha. Ani immoo waan na rakkisu hundumaa saba koo irratti dhufe bombochaa jira. Kanaaf amma aarii na keessa jiru. Tun baay'ee naara darara baay'ee wanta tureefitu mataa isnirraa dhume dulluma akka hin jenneef immoo sana piraayiveetii dhumaan dhagaafadha. Dulluma natti hin fakkaatu aariidhumaa fi bishaan biyya kanaati. Bishaan biyya kanaa ashaboo qabaa isuma narraa fite baay'ee sanaaf inni qodha yommuu isin na yaadachiistan malee torbanitti biyyaama tokko gaafa isin bira dhufurraa caccet godhadhee fuula keessan dura ta'a. Kan biraa xalayaan biraa nu ergamtee obboleettii koo tokko oftaana Jifaar dabalee na arge. Xalayicha gaafan keessa kootti baay'ee natti dhaga'ame. Habteenan jetteen jechootan ittiin si galateeffadhuun qabu naan jette. Har'a ganama biyyatti bilbileen jette biyya arabaa jirti fakkaata. Obboleessa kootti bilbileennan kutaa keessatti kutaa 11ffaa keessatti tokkoffaa ba'ee naan jedhee. Maali yaabbee korrojuu jalqabdee qomaata namarraa hattee nan lakkee ati nageenye naan jedhee afaan ingiliffaas keessa mammakeeti. Maal afaan itti ingiliffaa kana immoo eessaa fiddeennan ati nageenye naan jedhee maaleennan bara ergee gaafa Habtaamuu Lamuu kitaaba biyyatti nu ergee halkanii guyyaa mana kitaabichaa keessa oollee isa dubbisaa oollee gaafa kutaa keessa galu waan hundumaan natti laaffate. Jechootan ittiin si galateeffadhu hin qabu. Obboleessa koo ani baay'ee jaalladhu tokkoffaa ba'ee sababii keetiin naan jette hedduu galatoomii kaayyoon konni guddaan kana horii bulii ulfaadhu obboleettii koo. Waa'ee kitaabichaa yookaan sagantaa koo bara boodaa irratti naasaa yookaan guyyaa baraan isiniif haasa'a. Wanti bara baraan barataa biyya koo rasaasaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane beela keenyaaf hin dhimmattanii quufni keenya maaffisin dhibaa mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisin dhibaa dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche arguuf jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa bu'uure. Kan biraa warra kanaattis hin deebisuu barbaade waa'ee surraan hin dubbata wanti jedhamu surraan baay'ee dubbata. Gadda keenyas gammachuu keenyas maal keenyas surraa irratti fuulli keenya ibsa. Amma surraa irratti agartan kana namoota shantu jira isa adii sana dhiisaa muummicha ministeera biyya kanaa akka ta'e beektoo kan pirezidaantii warroota lama fuuldura jiran kana immoo ilaalaa tokko sokkeera gaggeessineerra tokko jira. Warroota lama dudduuba dhaabanii surraa kana gaafan argu maqaa isaan TV'n Oromiyaa fi TV'n Itoophiyaa itti gurranu duuchuu wal cinaa qabeen ilaale. Maqaa isaan itti waamamanii fi surricha miilaala maqaa isaan kabajamoo obbo Abbaa Duulaa kabajamoo obbo Girmaa Birruu surricha wajjin deemamu. Urung kasih waan baay'eetu ba'a kaayyoon isaanii hojiin isaanii kun akkasi gaafa alagaan qe'ee isaanii irraa nyaatu dudduuba dhaabanii goromtu gaafa alagaan qe'ee isaanii irratti duboo baasee ilmaan isaanii barsiifatanii fooqii isa gubbaa samii keessa ol ka'u ijaaranii isaan mana jireenyaa ijaaratanii maqaa musliimaatiin mana hidhaa galu kabajamoo የተከበሩ ክቡር የደሞ ወርኩ መቃሳኔ ክቡር ከበጀሙ ኦቦ ግርማ ብሩ ከበጀሙ ኦቦ አባ ዱላ ረቡ ድራቲ ማዋል ጀነረ ወረ ዱዱበ አፋዋቱ ገዳበተሊ ጀዳ ጋፋ ሳኒን ከበጀሙ ወረ ድራቲ ማዋል ጀነረ kana warra TV ra'ayyuu fal'isa
Barbaaduu amma dandeessanitti gaafa lafa akkasitti argamtanii kaameeraan bakka sana akka danda'e ofirraa eega. Kana galatooma daawwattoota dhaggeeffattoota Qaaqqee Shoo seettaniisa. Namni seenaan beekne aadaa gurgurata. Kana namu haqaa fi tokkummaa. Haqaa fi tokkummaa. Naabdiinni koo hacuucaaf gandummaa. Barruun barruun haateetu dhiidhimsaa. Haateetu dhiidhimsaa. Qaroon bohee kunooni dhiidhimsaa. Malummaadhaan wal gorsaa dhaloonni koo. Dhugaa dhabuu hin ta'uu bargurri koo. Malummaadhaan wal gorsaa dhaloonni koo. Dhugaa dhabuu hin ta'uu beekadhu gurri koo. Murtii gottoo barmuu karraa citee. Ofuu muuree bar sanyii isaa bitee. Sibiilumaan bar sibiila qaruu. Uumanumaan wal nyaachisan garuu. Facaasanii akaahii waan marguu. Obbaafateera kan duudhe waan arguu. Seenaa sodaabu dhiifnee maallu dhibee. Fala qabnaa nu dhaloonni qubee. Abdiin muriini dhaloonni waa fadaa. Dhugaan maseeni koroo lakkoo dhagaa. Abdiin muriini dhaloonni waa fadaa. Dhugaan maseeni boroo lakkoo dhagaa. Waa'ee dirree xiyyaaraa kana waanuma namichichi Oromiyaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ሙክታር ከድር ስማዕተ ምን አባክ ነው እንደዚህ ሰውን የምታጨማልቀው እዚህ ፌስቡክ ላይ እኮ ይሄ ኦነግ ጀዋር መሐመድና ምን አለን ጋፈሴን አባንጻ የተደከሙ ጌታዬ ምን እናርግኛ እኮ ህዝቡን አስተዳድሩ አሉ እንጂ እኮ አየሩን አይደለም ቦካን ድጎም ወደ የሮጀል ቀባቲፍ ቢዩቲ አዱኛ ከነራ ጥያራ ዶቄረቡ እን ካን ጨቢ እን ካን ገላነራ ሰቡ ቆጴሳ mootummaan naannoo Oromiyaa garuu yeroo jalqabaatiif xiyyaara dhoqeerrabu eebbisiisee magaalaa Dambidalloo keessatti magaalaan Dambidalloo immoo seenaa qabdi immoo Itoophiyaadhuma keessaa jiru dur Itoophiyaadhuma keessaa ijoolleen xiyyaara ooftu jalqaba achii baateeru. Kana gaa seenaa fannisaa qeen naannoon xiyyaaraa suni naannoodhuma mana obbo Leencoo fa'aa bira xiyyaarri dhoqeerrabu kun achitti eebbifame yeroo jalqabaatiif. Xiyyaarri dhoqeerrabu kuni magaalaa Dambidalloo bakka ijoolleen Itoophiyaa keessaa xuruura xiyyaara oofan jalqaba keessatti dhalatanii naannoo Biilaa fi achi keessatti fakkaata. Achi keessatti kan dhufe wanti kuni egaa arrabsoo guyyaa sana abbaa namicha kanarra ga'u Muktaar Kadirarra ga'u Waaqayyoomti gurraan nu dhaggeeffachiise maali wayyaaneen uummata kana salphiste biyya alaatti ergite hin salphatu. Biyya keessatti ergitu hin salphatu. Dambidalloo dhaqu namni isaa dhiisee amma dhoqqee salphisuutti ka'e. Dhoqqeen hin gallakkisu jedhan xiyyaaricha hin deemtu jedhan harkisanii dhiibanii dadhaban hin deemtu jedhan. Salphinni gurguddoon OPDO irra ga'aa jiru kun yoom akka isaan baratan hin beeknu. Isaan biraa namni mana hidhaa galuun biyya alaa gaafa dhufan salphatanii karaa birootiin baasiidhaan fe'amanii deemuun biyya Oromiyaa keessa gaafa dhaqan dhoqqeen xiyyaara jalaa qabuun konkolaataan karaa deemu ayyellaa keessa bu'ee namarraa dhumuun salphina gurguddoo irra jiru. Salphina gurguddoo Muktaar dafaa keessaa maladhaa salphina gurguddaatu isinirra ga'aa jira. Dafaa keessaa maladhaa Waaqayyoonis jedhe Zarihuun Godaajoo isin jibbee si jibbee. Maqaa tokkoon baase maqaa kana akkasittiin barbaadeen
qabsoo Oromoo keessa ilaalee hawaasa Oromoo keessa ilaalee gara biyyaa keessa akkasitti gadi ilaalee yeroo dheeraa narraa fudhate. Ergiin kanaan ilaalee bira ga'e hundumaan maqaa tokko baaseef. Maqaa ani baase kuni OPLF. OPLF kuni Opidiyoo irraa ABO irraa walitti kan makamte jechuudha. Opidiyoo ABO jechuudha. Opidiyoo ABO'n kuni haasaan isaanii ABO fakkaata. Jechoota afaan isaanii keessaa ba'an sabboonummaa isaan mul'isan hojiin isaanii Opidiyoo. OPLF kun qabsoo Oromoo keessa diiyaasporaa Oromoo keessa bakka hundumaa kan guutte kanan maqaa kana asii fuudhee achi fuudhee walitti maxxanseef. Ana baaseef. Dhaaban ijaaradhatu hin taane dhaaban murna kanaaf kennedha. Murnooti kun haasaan isaanii qabsaa'ota fakkaatu. Jechoota afaan isaanii keessaa ba'u qabsaa'aa fakkaatu. Garuu qabsaa'ota miti OPLF'dha. OPLF Oromoo diiguu, OPLF qabsoo Oromoo diiguu, OPLF jireenya mataasee warra jiraatudha. Yoo kaatee wanta tokko dubbatte amma sana dubbadhe kanaaf kan jalqaba ka'u OPLF'dha. Sababiin isaa nama haasa'u doomsu. Qabsoo tokko keessatti namni tokko gaafa jalqaba ka'ee dubbatu gaafuma hoggana qabsaa'aa tokko gaafa ofuma maqaa dhee haasa'u warra kana dura ka'a. Isaan waa'ee qabsoo sanaaf yaadanii otoo hin taane karaa ittiin namoota walitti buusanidha. Adda bilisummaa Oromoo keessa baay'ataniiru. Diiyaasporaa keessa baay'atanii jiru. Hawaasa Oromoo keessa baay'atanii jiru. Chirchii Oromoo keessa baay'atanii jiru. OPLF kun. OPLF kun lafa Oromoon tokko taa'ee jiraatu, lafa Oromoon afaan tokko walitti haasa'u isaaniif hin ta'u. Chirchii Oromoo addaan didiiguu tokkotti baasanii nama kan addaan facaasu. Amantiin adda baasu, kutaan adda baasu, siyaasaan adda baasu, gandaan adda baasu OPLF. Opidiyoo ABO. Warri kummaan dinnicha abidditti dhaame. Dinnichi abidditti dhaame hin bilchaatu, hin nyaattu, hin gattu, hin biqilu. Achumatti ilkaaniif hin ta'u, lafaaf hin ta'u OPLF. OPLF kun ati yoo kaatee waan tokko dubbatte qabsaa of fakkeessu. Maqaa ABO'dhaaf mormu, ABO miti, ABO of fakkeessu OPLF. Dalagaan isaanii diinaaf hojjechuu. Dalagaan isaanii intarneetii keessa ta'anii Oromoo afaan faajjessu. Dalagaan isaanii hojii namni hojjetu busheessu. Dalagaan isaanii maqaa taappellaa namaa maxxansu. Dalagaan isaanii warroota qabsoo keessatti waggaa meeqa rakkate maqaa xureessu. Dalagaan isaanii uummata Oromoo addaan babaasu OPLF. Yeroo baay'een taa'ee irratti ilaale. Warrooti kun miseensi kun heddumminaan kan isaan jiran intarneetii keessa. Intarneetii keessa maqaa jijjiiratanii, intarneetii keessa paaltookii keessa iddoo akkasii feesbuukii keessa warra guutan OPLF jedhamu. Walakkaa. Gartanii biyya keenya keessatti sangaa faranjii, saawwa faranjiitii fi saawwa biyya keenyaa walitti makanii maddaaqqal jedhuudhaan afaan Amaariffaatiin ergiin biyyaa beeku kun kan uumame kanaaf afaan Oromootti beeku. Walitti gaafa isaan fidanii, walitti gaafa warra kana fidanii foon seesin mi'aawu, aannan seesin mi'aawu. OPLF kun qabsoo Oromoo keessatti galanii yoo ati waan tokko dubbatte si halagoomsu, yoo ati waan tokko jettee diina si gochuu. Isaan garuu diina. Sababiin isaanii walakkaadha. OPLF. Barreeffama tokkotuma barreessitu yoo ati qubee tokko dogoggorte waa'ee qubee dogoggora keetii kanatu bal'isanii haasa'u. Jechoota ati haasoftee tokko keessatti ilma namaati waan xiqqoo tokko dogoggorte kana bal'isu. Isaan OPLF. Warrooti kun warroota qabsoo Oromoo keessatti waggaa dheeraa rakkate, qabsoo Oromoo keessatti jireenya isaanii, maatii isaanii itti dhaban kana ta'anii maqaa haddeessu OPLF. Warroota kanan bira ga'e, warroota gootota paaltookii, gootota intarneetii, taappellaa dhumasii maxxansu, boom! Haadha kaatee waan tokko itti nan dirgam OPLF. Miseensota isaaniitti heddummaati. Diiyaasporaa keessa jiru, ABO keessa jiru, qabsoo hundumaa keessa jiru. Taa'ee al tokko koomentii gaafa nama feesbuukii irratti barreessanii provaayiidii isaanii keessa naqa. Gurupiin OPLF kuni gurupii tokko jira. Warrooti asii si arrabsu namni 5 yoo ta'anii namni 5 kun fireendiin isaanii feesbuukii irratti tokkuma isaan.
Maqaan isaan achirraa qabanii maqaan isaanii maqaa gootota Oromooti. Yookaan alaabaa qabu. Alaabaa dhaaba sakamee ta'u kaawwaa ta'u abaawaa ta'u sana qabu. Dalagaan isaanii maali? Ati gaafa alaabaa sana agartee jechoota koomentii isaatti barreessan sana agartu jalqaba jibbiinsi alaabaa sanarra si geessa. Maali jettee sababiin isaa provide isaarra kan jiru alaabaadha. OPLF garuu. Alaabaa kaawwaa qaba si arrabsa gaafa jechuudha alaabicha agartu sammuu kee keessa waa hin taane si godha. Warri kun maal OPLF. OPLF kun iddoo hundumaa keessa jiru. Iddoo hundumaa keessa. Hawaasa Oromoo hundumaa keessa, miidiyaa Oromoo hundumaa keessa jiru OPLF diiguudhuma isaan. Oromoo walitti qabamee namni tokko haasa'uun isaaniif mataa dhukkubbiidha. Namni tokko Oromoo keessaa ol ba'ee sirba gaarii sirbuun isaaniif mataa dhukkubbiidha OPLF. Hogganoota qabsoo Oromoo waggaa meeqa jireenya isaanii qabsoo kanatti dhaban ta'anii arrabsuudha. Bartokko itu siitime sagantaa koo xumura wanta kana. Mana hidhaa Adaamaa turreetu artistoota Oromoo wajjin Muktaar Umbaambaa, Maammed Sheekaafa, Daawitee Mokonnoon Faatii wajjin uti baay'eedha turre uti nama 500. Waan isin dhibu Oromoon kutaa Oromiyaa hundumaarraa dhufe Walloo irraa nama dhufe jira. Baalee irraa dhufe jira. Akka Haji Biiftuufa. Arsii irraa kan dhufe jira. Jimmaa irraa kan dhufe Wallagga irraa naannoo Hamboo iddoo hundumaarraa dhufe namni kun. Namoota kii ta'an duwwaadha. Ana akkamitti akka carraan nagee achi keessa bu'ee jiru hin beeku. Natti tola garuu namoota gurguddaa, namoota bebbeekamoo artistoota nama ambaasaaddira fa'aa ture fa'aadha. Obboleessa obbo Galaasaa Dirboo fa'a. Saamsoon. Tabbi nabsiisaa maatu hin jiru. Dabalaa Qusii fa'a hin jiran har'a. Cufti kun achi keessatti miidhaan rage hedduun isaa dhumaniiru. Mana hidhaa kana keessatti gara haasaa kootti isin deebi'a. Mana hidhaa kana keessatti namitti nu barsiistu OPDO dhuftee ganama nu barsiisti. Nyaati waan addaati nu ajajamee dhufa hoteelarraa. Bakki itti dhabne lafa namni arguu hin dandeenyedha. Amma mana hidhaa kana keessatti maal nu barsiistu OPDO'n addi bilisummaa Oromoo akka inni nama ajjeesu watariitti nama fixe eessatti nama fixe nama ajjeesaa jiruu fi isarratti immoo dabaltee adda bilisummaa Oromoo keessa biyya gurguratanii biyya alaatti dhaqanii hoteela banatanii bashannanaa jiruun cooma muratanii egaa waa'eedhuma garaati cooma muratanii wiskii fa'aa dhugu obbo Leencoo Lataa fa'aa nuun jette. Akka jettee nu barsiiste. Hin turre waggaa tokko booddeen biyyaa ba'e waggaa 3 booddee 2000 waan gale Kanaadaa gaafan seenu obbo Leencoo Lataa fa'aa hoteela Torontoo keessaa qabu waan jedhame mana hidhaatti wayyaaneen natti himtee baradhee fi ijoollummaa sana keessa wanti kun keessa kootti qabatee dhuma jira. Qorachuun dirqama kooti gaafa. Amma dhufe Torontoon galee gaafa jalqaba biyya Faranjii kaa dhuftu waggaa tokkoo fi mootummaa biyya kanaatti gargaaraa isaantu na fidee achirratti mootummaa irraa immoo hojjettu immoo paartaayimii hojiin barbaadadha kaashii lafa namaa kaffalamu gorsa warra na fuuldura irraa dhagee full time baraddaa amma part time hojii barbaadachuudhaaf hoteela obbo Leencoo achitti qaxaramuu barbaade. Hoteela obbo Leencoo kanan barbaada namoota gaafadheennan Oromoota na fuuldura jiran hoteelli obbo Leencoo tokko eessaa jennaan elemoo jechuu keetiinaan jiran. Lakki obbo Leencoo Lataa hoteela qabu jedhaminaan natti kolfannamoo natti kolfa lakki namni hoteela qabu asii magaalaa kana elemoo aliitiinaan jiran Torontoo keessa yeroo sanatti naan Zannuubaa amma Memphis jirti. Naan Zannuubaa kana wajjin wal bareen mana Zannuubaati part time hojjechaa ture. Zannuubaan leerra nan galateeffadha. Hoteela obbo Leencoo kana na uuman qoradhaa kijiba akka ta'een baree dirree kubbaatti gaaf tokkotuma teenyee kubbaa Oromootu jedhan dirree kubbaa gaafa dhannu dirree kubbaa kanatti
nama kubbaan taphanne gurbaa qal'aa tokko arge nan ta'a anis wanta ittiin haaraan dhufe taakeetaa afaan maal faan qabuun ture taa'een kubbaa laala. Innan gurbaa kana wajjin wal bira teenye akkam nagaadhaa fayyaadhaa inni wal barre. Gaafa wal barru eenyu ta'u mucaa Leencoo Roobaa. Wal barree wal dubbisnee maal jennee bilbila wal jijjiirree fayyaadhaa nagaadhaa waliin jennee bilbilii waan si gargaaru tokko jiraatee hawwisoo Oromoo asii qabnaa. Hawwisoo yuuziitu dargaggeessa asii qabna wanta ta'eef aadaa keessa gallee waliin hojjennaan jennee Roobaa wajjin wal barree ijoollee hawwisoo wajjin walan si barsiisanaan jedhee Roobaa wajjin wal geeddarree yeroo biraa yoo bannaa bilbilee mana isaatti na waamee hawwisoo ijoollee wajjin wal na agarsiise lafan jiraadhu ijoollee dargaggoota nama lama wajjinan jiraadhaa waan beedruumii keessa bullaa mana ribaa tokko itti duwwaa qabaa obbolaa lama isaanii mana ribaa keessa saree galatti garanaan bulu ani immoo fuuldurumaan bulaa halkan gaafa seenanii galanii waci kun na cinqama. Hojiin hojjedhaas nan baradhas wanta ta'eef amma lafan jiraadhuun barbaada Roobaa kanatti nime Roobaan jedheenaan bar lafan jiraachaa jiru kun naaf hin taane ani immoo mana qofaa koo kireeffachuu hin danda'u horii mootummaan naa kennu xiqqoodha maal jennaan waan tokko rakkinni hin jiranis qofaan jiraadha wanta ta'eef as na bira jiraachuu dandeessanaan jedhee gurbaan sireerraa na kaasee ofii bu'ee siree isaarra achi mana isaatti galeen saalonii bulanni achuma teenyu amma waa'ee abbaa isaatii kanaa waa'ee obbo Leencoo haasa'uun sodaadha. As jiru naan jedhu yeroo biraa iskuula lamman keenya oollee gaafa manatti gallu manni qulqullaa'ee qodaan ganama xuxureessinee deemnee qulqullaa'ee nu eege maanni Roobaa innaan abbabbaa koo dhufee haxaa'ee deemee naan jedha. Narrifatte obbo Leencoo innaan wal arguun barbaadaan jedheen sanbata kanan dhufaa'ee manatti eege kan ba'innaan jennaan sanbata dhufanii mana nurraa haxaa'anii obbo Leencoon mana nurraa qulqulleessanii deemu sanbata gaafa obbo Leencoon dhufanii namichi hoteela qabanaan jedhanii namichi sooressa biyya gurguratee deemee hamma kana qabu isuma kanaa isa waan ofii kooti kanaan duratti jedhan gadde keessa kootti hin boone kophee isaanii baafatanii galanii gaafa ilaalu dhugaa waaqayyoon isin jedha kopheen isaanii sooliin dhumee kaalsii keessaa mul'ata. Obbo Leencoon biyya gurguratame jedhamee akkas maqaan isaa diina keessatti firoonni diinni kun labsaa ture. Maayikiroofi karaarraa faranjiin bona waa gattu nuu baatanii dhufu turan. Waan karaarraa gatametu nuu baatanii dhufu. Cubbuu nama kanaan jedhe dhugaa waaqayyoo obboloota koo. Waaqayyoon na dhagaa yoo isin sobe viidiyoon kun waraabamee ta'a dhaloota darba waaqayyoon itti na gaafata bor. Yoon sobaan waan tokko sitti. Namichi akkas hoteela qaba jedhamee nu barsiisanii cooma nyaata wiskii dhuganuun jedhanii konkolaataa ittiin deeman miti lafa walakkaa miillaan deemanii walakkaa baasiin deemu. Kopheen sooliin keessatti dhume kaalsiitu mul'ata. Oromoon Torontoo ni beekata. Nama akkasii waan diinni nuun jedhe dhaggeeffanne waan OPLF nuun jedhe dhaggeeffanne arrabsaa turreen jedhe. Dararama guddaa nama akkasiirra ga'u kana duwwaa yoom dhaabbatee tarii immoo mana isaan keessa jiraatan arguun qabaan jedhe gaa gurbaa wajjinan jiraadha innan na waliin jennee gaaf tokko itti bilbilee dhannee mana isaanii isa gaa waaqayyo cubbuu baay'ee hojjechaa jirra cubbuu baay'ee keessa jirra as bulaa kichiniin asii baachilarii warri beektan warri biyya laan beektan baachilarii keessa nama jiraata nama kana biyya gurguratee dhufe nama kana qabeenya Oromoo gurguratee dhufe nama kana maaloo godhe jireenya isaa argeen beeka. Kanaaf dhugaa ba'uun ta'uu qaba. Kijiba tokko itti dabale waaqan na gaafata. Nama akkasii maqaa xureessina bu'aa ba'ii maatiin kun keessa darbe. Isaan duwwaa miti bu'aa ba'ii warrooti qabsoo Oromoo keessatti rakkatan meeqa keessa darban har'amee ni beektu eessa akka isaan jiran obbo Abbiyyuu Galataafa. Ijoolleen qabsaawotaa har'a eessa akka isaan jiran ni beektu. Dararama maatii isaanii irra ga'e ni beektu. Warri har'a Qaallittii keessatti mana hidhaa keessatti waggaa 20 meeqa guutuu warra Zuwaayee keessatti hidhamaa jiran ilmaan qabu gaafannee beenna. Warri har'a Qaallittii keessatti rakkatan Maayikelaawwii keessatti mana hidhaa keessatti torcharii ta'anii rakkataa jiran gurguddoon nama keenyaa meeqa ilmaan qabu gaafannee beenna. Suuraa isaanii piroofaayilii piikchara keenya gubbaa kaa'annee tiishartii irra keenya gurgurannee ittiin maallaqa keessa kaawwachuu maleessa maatii isaanii garagallee ilaallee beenna. Daraama maatii isaanii irra ga'u agarree beenna. Ijoollee isaanii ilaallee beenna.
nama hoggana qabsoo guddaa ture tokko faatu magaalaa Qilxuu Harraa keessatti maraataa karaarra bula ture jedhan hin du'e. Har'a afaan Oromootiin dubbadhu. Har'a jireenya har'a jiraachaa jiru. Jireenya har'a Oromummaan nutti urgaa'ee Oromummaa kanaan akka barbaanne ta'ee jiru aarsaa warri kun dabarsanidha. Ijoollee isaanii galagallee ilaallee beekna. Bulaggasaa wagii amma surraasaa kaawwannee jira. Maatii isaa ilaallee beeknaa galagallee. Obbo Nadhii Gammadaa surraa isaatiin sirba meeqa irratti baafnee iyyaa jirra. Ijoollee isaa ilaallee beekna yoo qabaateef. Haadha isaa ilaallee beekna. Maatii isaa ilaallee beekna. Kana goonee beekna dudduubatti deebine. Waa'ee eebbisaa addunyaa dubbanna. Eebbisaa addunyaa harmee isaa garagallee ilaallee beekna. Usumaayyoo Muusaa ijoollee isaa galagallee ilaallee beekna. Qabsaa'ota meeqa? Har'a kan ittiin biddeen nyaachaa jiru. Abbaa koo dhositutti reebame meedha qabda. Kan si biraa dhumaan quba qabda meeqa namaan jetta. Abbaa koo dhositutti reebame meedha qabda. Kan si biraa dhumaan quba qabda meeqa namaan jetta. Imaana isaanirraa fuudheen galmaan gahaa lammii koof dhaabbadheen makaabaa dhugaa himeen du'aa. Imaana isaanirraa fuudheen galmaan gahaa lammii koof dhaabbadheen makaabaa dhugaa himeen du'aa. Konkolaataa tokkotu magaalaa Finfinnee irraa Hawaasa bashannootti. Hawaasa kana gaafa dhattu ispaaltii kana gubbaa 110 fiiddee Shaashamannee keessa. Shaashamannee yeroo darbe bokkaan karaa sana muree ture. Achi gaafa geessu doozarii gurguddaan kun immoo dhaabbatanii karaa sana hojjetu. Konkolaataan kun Hawaasaa ga'uudhaaf dhaxxee bashannanuudhaaf shufeeriin kun intala bareedduu bira kaawwatee bashannanuudhaaf deemaa jira. Fiiga dhaqiitu gaafa bira ga'u doozariin kun fuuldura dhaabbata. Saayitiin beellama nachi qabu sunis itti geera. Dhaabbatee kilaaksii doozarii kanatti godhe. Shufeerichi gadi bu'eetu maal taatee jedheen caccabaa dulloomaa karaarraa siqinan deemaa jedheen karaarraa siqinan deema karaa gubbaa gatantaraa wayii dulloomtee tasii karaa gubbaa caccabsisaa jennaan shufeerichi galagaleetu akkamii karaan kun ispaaltiin kun Finfinnee irraa kaasee hamma dhufte kan akkamiin karaan immoo achi hamma sitti hamma dhufee si argutti 110 nan fiigaa dhufeereen garuu siidna fuuldura dhaabbate asitti. 110 fiigaa dhufte bareedaa ture karichi jennaan baay'ee bareedaadha jedhan hamman si bira ga'utti jennaan karaa akkas bareedaa kana si jedhan anumatu hojjetee jedhan sati 110 fiidee dhufte kanas anumatu qulqulleessee akkas gatan taree isumatu dulloomaa jettu kanatu mana isa hojjedhuun dulloomaa dhufee jedhan asiin ga'ee jedhan ammas immoo karaa kana ispaaltii fuuldura kee kana lolaatu cabsee jira yoon si fuulduraa si keessa dhaxxeechi keessa gadi buuta. Obsa godhadhu kanan sii xumuran dabartaa jedha kanaa achis bareedaa jira. Ishee kanan galmaan siigaa obsi jarjarin jedheen. Shufeerin rifate. Akkas ta'aa jira. Gurguddoo namoota keenya. Gatantaroota. Qabsoo qancarsiisan. Dulloomtota. Dudduubatti galagalee haa yaadan. Kapsa joomiyyuu ni kuufa dhugaadhuma imaana kee fuudheen seenaaf hima yoo dubbii namatti eenyuudheessa ilmi kees nan falma ittaan du'a lubbuu koon balleessa. Kapsa joomiyyuu ni kuufa dhugaadhuma imaana kee fuudheen seenaaf hima yoo dubbii namatti eenyuudheessa ilmi kees nan falma ittaan du'a lubbuu koon balleessa. Waa'ee artistoota Oromoo irraan waan xiqqoo tokko isinitti himaa sagantaa koo kana keessatti waa'een artistootaa kun yeroo baay'ee baatii arfan kana keessa baay'ee beeksisaan jira waa'ee bilisummaa koonsertii wanta jedhamu ergiin qaanqee showuu eegalee bilisummaan koonsertiin kunis eegalee bilisummaan koonsertiin kun karaa Minnoo Shawaa Entertainmentiidhaan kan jalqabe. Bilisummaa koonsertiin kun Shawaa Entertainmentiin kun haadhaanis abbaanis nama Oromooti.
yeroo dheeraadhaa fi waa'ee artistoota Habashaa irratti hojjechaa ture. Gurbaan kun haadhaaf abbaan Oromoo ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti dhalatee guddatee yeroo itti qubeen biyyicha keessa hin galletti biyyarraa ba'ee biyya Ameerikaa kana keessa jiraata. Carraa afaan Oromoo akka gaariitti akka keenyatti dubbachuu hin danda'in malee inuma dhagaa afaan haadhaaf abbaa isaatiiti. Lafa inni itti guddate garuu akka afaanicha hin barre isa godhe. Gurbaan kun waggaa dheeraadhaa fi artistoota Habashaa kana hedduu gargaareera. Hedduu fidee hedduu biddeen baaseeraaf. Booddana kana garuu jajjabinuma artistoota maatii isaarraan kan ka'e gurbaan kun dammaqee artistoota Oromoo fiduutti ka'eera. Hamma yoona artistii Oromoo inni fide namoota 11. Artistoota duwwaa osoo hin taane karaa miisa Oromiyaas karaa biraas namoota hedduu fideera. Gurbaan kun haadhaaf abbaa isaarraa isa furate kana afaaniif eenyummaa isaa kana guddifachuudhaaf saganteeffateera. Artistoota Oromoo jajjabeessuudhaaf. Artistoota Oromoo inni jalqaba fidee Hacaaluu Hundeessaa, Jaamboo Jootee, Abbush Zallaqee, Nugusuu Taammiraati. Sana booda Addisuu Karrayyuu, Asteer fa'aa fide. Isa booddanaa kana keessa immoo Simee Tufaafaa, Zariihuu Wadaajoo, Kadir Martuu, Yaanet, Shukurii, Ajjest warra kana fide. Artistoonni Oromoo warra kana duwwaa miti. Hedduu jira dudduuba keenya. Gurbaan kun har'a artistoota Oromoo kana fidee horii baay'ee irratti dhangalaasee lafa isaan jiraatan jireenya isaanii kana godhee fi yoo artistoota Oromoo kana fidee bu'aa tokko yookaan immoo waan itti baase irraa argachuu baate dhiyaatu gifaaf dudduubatti deebi'uu qaba jechuudha. Kanaaf akka inni dudduubatti hin deebineef tumsi koof keessan baay'ee barbaachisaadha. Artistoota keenya qaqqaalii, artistoota keenya sabboontota hedduu qabna dudduuba. Warra nyaatan hin bulle. Warra guyyaatti tokko nyaatan meeqatu jira. Warrooti kun akka isaan dhufanii maatii isaanii, aadaa isaanii, afaan isaanii akka isaan guddisanii fi har'a nuti gurbaa kana cinaa dhaabbachuu qabna. Maallaqaan miti. Maallaqa naa kennaatiin hin jechaa hin jiru. Qophii bakka inni qopheeffatetti qophii isaa kana irratti hirmaachuu fi qabna. Tarii amantiin isin dhowwuu danda'a. Artistoota Oromootiif jecha gadhootti tikeetii bitatanii yoo manatti deebitan gargaarsa tokko qabsoo Oromootiif gumaachan. Artistooti Oromoo waggaa meeqa warra beela'anii eenyummaa isaanii garaa isaanii hidhatanii qabsoo kana asiin ga'anidha. Mooraa diinaatiif hin sirbinu jedhanii beela meeqa keessa darbanii warra as ga'anidha. Abaluu jedhee waan isii itti himu qabu ni beektu. Kanaaf bilisummaa koonsertiin Julaay gaafa 30 magaalaa DC keessatti Oosaa wajjin walii galteedhaan gaggeeffamaa jira. Maarreesinis dhaqaa achitti argama artistoota Oromoo jajjabeessaa. Bilisummaa koonsertii dhaquun keessan artistii Oromoo cimsuudha kan hin dagatina. Bilisummaa koonsertii dhaxanii waan tokko gumaachuun artistoota warra achi jiraniif biddeen buusuudha. Isa duwwaa miti Oogasti gaafa 4 Osfaanaa bara kana jiru irratti immoo guyyaa kamisaa magaalaa Minisootaa keessatti qophii addaa qaba. Qophii addaa kana keessattis hundi keessan dhaxanii akka irratti hirmaattan. Bilisummaa koonsertii cinaa dhaabbachuun artistoota Oromoo cinaa dhaabbachuudha. Artistoota Oromoo warra dhufan duwwaa otoo hin taane warra diina keessa jiraniif yaada. Gurbaan kun gammadee horii argamu kanaan immoo deebi'ee artistoota biraa sana akka inni fiduuf dhannee irra dhaabbannee gargaaruu qabna osoo inni wanta kanarraa dudduubatti hin deebiin. Rikardii seenaa Oromoo keessatti artistoota 11 biyya alaa kan fide yeroo jalqabaatiif gurbaa kana. Hawaasni Oromoo kam fiduu hin dandeenye. Sooressi Oromoo kam fiduu hin dandeenye. Minnoo Shawaa Entertainment ilmoo Bobandii Ittaanaa isa duwwaadha. Artiin Oromoo akka durii miti. Durkii boordii tokko guutatanii dhaabbatanii iyyan miti. Har'a baandii guutuudhaan sirbama. Bees gitaarii jira, kiiboordii jira, jaazii jira, waan hedduudhaan kan isaan taphatan. Dhagaa artii guddinni Oromoo waan irra ga'e ilaalaa. Osoma amantiin keessan isin dhowwu dhaqaati ilaalaa artistoota Oromootiif jecha. Bilisummaa koonsertii irraa nafinaa. Julaay gaafa 30 magaalaa DC keessatti poostariin na booda jira. Oogasti gaafa 4 guyyaa kamisaa magaalaa Minisootaa lakkuu keessatti sagantaa addaan hoteela bareedaa keessatti baandii guutuudhaan achitti isinii qophaa'ee jira. Zariihuu Wadaajoo jira, Kadir Martuu jira, Yaanettu jira, Shukurii jira, Habtaamuu Lamuu jira, Jaamboo Jootee jira, Hirphaa Gaanfuree jira. Warra kana keessaa namni tokko isin gammachiisuudha. Akka gaariitti gammaddanii galtu. Seenaa Osfaanaa sammuu keessan keessa kan 2016 kaawwattanii galtu. Kottaa achitti nu argaa. Waan hundumaan artistoota Oromoo biyya jiraniif yaadadha. Sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwadheen jira. Horaa bulaa
torban gaarii, torban nagaa, torban bilisummaa, torban badhaadhinaa, torban dhufummoo keessummoota addaa isiniif qabadhee ni addaa keessummaan koo isinitti himu amma torban gaafa dhufeen isinitti hima. Warri yaada qabdan, viidiyoo qabdan, maal qabdan nu ergaa. Waan irratti dubbannu qabdan nu ergaa. Walaloo keessan yaada keessan nu ergaa. Nagaan. Bontuu Oromoo urjii aleellis nu aadaa aguuttis nu simmaleen bareedu hangaaf ittiin gadaa.